baga gammaddan nutis baga gammanne hanaanileen gammaddee jirti intalti tiyya maashaallah jechuun maaliif yaasmiileen akkasumatti gammaddee gaa viidiyoo keessa like share subscribe godhu hin dagatina asirra tuttuqaa waan diimtu san tuqaadha akkasitti amma waanaan jechuun subscribe like share godhu hin dagatinaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya hordoftoota bal'aa shab arra jechuun gaa kunoo hanaan wajjin egaa gammachuudhaan isin dachaane babaan hanaan baba yaasmin alhamdulillah egaa kunoo obboleessa keessan balloo sha'u bayeeti nagaan gaa mana isaa galee ilmaan isaa keessa alhamdulillah akkanatti waliin jirra. Daawwattoota keenya jechuun eetu tokko jechuun oromoon teenya obboleeyyan keenya haadhotiin teenya ilmaan keenya hedduu tokko jechuun galatooma hanga gartee nu dhimmamtan hanga nu jaalattan egaa ni beekna jennee yaadna wogaa wanni gartee jechuun dhiyoo tana nu mudate egaa hidhamnee takka wattumamnee hidhamnee egaa hidhaa sanirraas gaa alhamdulillah rabbil aalamiin dandamannee baanee jirra. Egaa kaleellee jechuun gaa hogguu hidhaarraa na baasan hedduu tokko jechuun gaa waa hedduu uummanni jechuun na godhuu ture garuu gaa alatti na godhuu ture malee eegaan ammoo mana kiyya seene jechuun dawaan waan mana kiyya keessa jirtuuf waan mana kiyya jechuun gaa marfamtee jirtuuf quraanni rabbii gaa ayaata rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin eegaan as ol seene fayyaan harkadhee garuu osoo as jirtee raajii fi amaqa ifaan jechuun gaa walumaanuu gaa nama oromoo hedduudha wajjin na wallaqan booda ni wayyaa'e duraan ammoo alatti jechuun rabshaa isaanitti godheetiin jechuun waldoluu turre nu tumteewu jaanii garuu gaa viidiyoo sanis amma dura ilaallee ammarraa jechuun gaa taniin if quba qabu taniin nagee qabu taniin jechuun alhamdulillahi mana kiyyatti galee beeku ilmaan kiyya keessatti kunoo hanaan gaa yaasmiin ni beektan jeetii yaada egaa haadha hojii gabbaatee alhamdulillah rabbil aalamiin egaa gammannee jirra ilmaan kiyya kanallee hedduu tokko yaadee hedduu tokko jechuun gaa mana isaa hidhaa san gaa ni beekta jechuun hidhaan gaa qoraasuma dhiiraati jedhanii alhamdulillah rabbil aalamiin rakkoon hin jirtu garuu gaa uleen gaa nama dhiiraa kana waamaan gootu ijoollee fi gaa dhala yoo taate maleedha inshaallah jechuun ulee saniifis ulee diinaarraa jechuun rabbiin nu hambisee asiin nu ga'ee jira. Baga gammaddan nutis baga gammannee hanaanilee gammaddee jirti intalti tiyya maashaallah jechuun maaliif yaasmiileen akkasumatti gammaddee gaa viidiyoo keessa waan nuti seeniif haadha wajjin waan gabbaateef hedduu tokko gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin as geenye jirra jarlemeen gaa jechuun haadhaa fi yaasmiileen hedduu tokko viidiyoo hin jaalatanii anaaf yaanaan tun jechuun hedduu tokko jechuun gaa daawwattoota keenya nama oromoo hedduu tokko jaalanna waan kaameraa biratti argamnee fi osuma jechuun viidiyoo uummata keenyaaf nama oromootiif marra jennuuti gaa haadhaa fi jechuun yaasmiin waliin gabbaanii hedduu tokko jechuun kaameraa hin jaalatanii haati yaasmiinleen akkasumatti hin jaalattu dhiyootanillee gaa hangaan an hidhame kana as baatellee viidiyoo isin martee jechuun rabbiin nagaan haa baasullee hin jenne garuu gaa hin beekne gaa waan isii keesseeru namni gaa nama oromoo kanaaf jechuun balloon dhaabbachuun yoo isii aarsites yoo mufannaa keessatti jechuun qabaattes hin beekne balloon baga hidhamellee takkaa'u baga bayellee rabbi haa baasullee hin jenne garuu waan isii keesseeru hin beekne gaa jechuun xiqqoo lollolaa jechuun maan lama hundaaf dhaabbachaa ooltaa bakka hundatti jechuun hidhamtee jechuun hiriyaa keetii gad taatee jechuun deemuu keetii fi bakka hundatti dhaabbattee nama oromoo tettee hedduu takka cinqamtee namnummaan oromoo jechuun deebi'ee kunoo warri jechuun sirriitti kunuunti akkanatti seedhuu jettee jechuun gaa hedduu takka jechuun mufannaa nama waa'u godhu kanarraa qabdi keessaallee sodaallee ni qabdi nuti jechuun gaa hin sodaannu. Maaliif nama oromootiif nama rakkateef nama keenyaaf dirqama jechuun arrallee borullee jechuun ni dhaabbanna inshaallah nama rakkate bira dhaabbachuun ajiriidha kan rabbiittis karaa namaattillee dirqama gaa nama rakkate bira dhaabbachuun du'aayillee ni harkattaa nama sanirree gaa ajirii irraa harkattaa gara rabbiittillee bareedaadha inshaallah jechuun waan hundaafuu alhamdulillah daawwattoota keenya jechuun fuula keessatti jechuun isin hojii deebinee gaa xiqqoo waan gaa uleen akkanatti lugu gurraachomsitee jechuun
Gaa tumsi namaa kun jechuun hedduu takka jechuun gaa akkuma yoo hin dhaqe malee ammaa dhugumatti jechuun xiqqishoo jechuun rakkoon wayii ni jirti. Hedduu gaa isin jechuun isin yaachuufnu nu dhukkubaas jennee jechuun qaamni akkana inni isin yaachisuun bareedaa miti. Akkuma dhaqeetiin inshaallah jechuun gaa achi booda jechuun walitti deebina garuu gaa akkuma jechuun gaa mana galee xiqqoo dhaabbee jechuun gaa bullee as keenya jechuun gaa anaa jechuun hojumaanuu daawwata keenya jechuun gaa nama Oromoo hedduu kan jaalatu kana kan jechuun du'aa isaaniitiin nu bira dhaabbatee jechuun rabbii wajjin gannu baasee egaa gammannee jira baga garachuun isinis gammaddanii nuti illee gammanne uummanni Oromoo bal'aan baga rabbi isinaa gammachiisu akka gammaddan abdii isinirraa qabna isinillee gaa nurraa ni qabdanii fuula keessan kanatti deebinee jechuun gaa assalaamu alaikum jennee gaa isin jechuun dubbisuu kana maaliif isinirraa waan turreef karaa keessan deebinee isin dubbifne sirmaafuu egaa osoo dadhabbii teenyaa fi tamuu keenya egaa hedduu jechuun nu dhukkubuu jiru qaamni kun hundi dhugumatti amma akkaan jiru dugda kanaa fi qaama kun hundaa jechuun dirqama if maraamaree jechuun gashaafaa fi waa hunda jechuun gaati raajii if kaasee jechuun yoo nuuf ilaale malee egaa uleen diinaa nan hambifne garuu isin dura taa'ee jechuun dubbachuu qayya kanaaf egaa karaa keessan dhufee jechuun gaa isin arguu qayya kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu gaa achi keessatti hin duune numa baane akka namaatiin jechuun silaa achi keessatti ni duuna akka rabbiitiin gaa baanee jira akka du'aa keessaniitiinis baanee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin as keenya jira diinni keenya jechuun gaa bagarifate nuti hogguu baane diinni keenya jechuun warreen siirii adda addaa jechuun nu godhee jechuun gaa takkaawoo nutis gaa waan san hunda bira konnee kano alhamdulillahi jechuun fayyinee warreen jechuun gaa diina nutti jiranii jechuun gaa biyya ormaa keessatti jechuun isaan kun siirii namarra dalaganii jechuun mucaa wardaa xiqqaasan akkasitti maraachanii sanii jechuun gaa osoo mucaa wardaa sanii kanaaf Abrahaamiif bakka hunda dhaabbannee jechuun gaa waan kana hunda goonu Abrahaam gaa fuunee jechuun kara manaa hogguu galchinee akkasitti gaa isaanis achirraa gabbaa'uudhaan biftuun dhiyootan illee jechuun gaa shiis taateetti jechuun afaan illee qabamee amma jechuun fayyitee kajan taate ati jechuun afaan hidhamuu san rabbi sitti haa deebisu garuu maaliif zaalimtoota hattoota warreen jechuun seeriidhaan jechuun ilmoo xiqqoo nama guddaa jechuun ijoollee dhalaan jenne dhiiran jenne warraan jechuun ati maraachaa turte siifii gattee sheeffiniin immoo sheexaasa kunis jechuun raajeen harkaa qabee harkaa qaba raajee asmaanuu inni sanillee akkas harkaan baane egaa gaafa jechuun wayyoone sirra dhaqabnee isin jechuun gaa tumuudhaa fi dhukkeerraa haasuudhaan takkaa hidhuudhaan sibira dhaabbannaan jaa biiftu ati immoo waa takka illee hin taartu garuu immoo rakkina jechuun eega mucaan wardaallee jechuun akkasuma maraachitee sarkaa ba'e sarkaa baasanii jechuun mucaan sanillee kagalu ta'e ammoo jechuun Abrahaamis akkanatti maraachitee jechuun eeromtee jechuun uguta akkamma kun gaara baaftee jechuun wardaa akka gartee isiin takkaa maraattuu takkaa akka isiin miilee jechuun waa ta'u takkaa akka qaamni isiin waan haa ta'u kana godhuuf deemtuudhaaf jechuun Abrahaam gaara galchitee jirta jedhanii waan kanarraa silaa dhaabbattee daddaftee irra bareedaadha garuu rakkinni jechuun ammallee sumarra dhufa dhiyootan jechuun afaanii qabamtee qaama hundaa qabamtee sukkuumamtee eegas jechuun gaa rabbiin si hoyyeessee si jarrabee jira tara lamataa immoo sitti deebinaan wanni akkasii jechuun nama qottaa nama miidhuu tanarraa yoo dhaabbatte irra bareedaadha sa'atilleen waliin taatee najjaashin sheefinii wajjin maaliif natti jechuun tumsitanii jechuun maallaqaan nayyataniiti anis gaa kanu alhamdulillahi bayeetiin jira wanni jechuun nayyataniif wanni biraan jettu maaliif nama Oromoo bira dhaabbatta maaliif nama rakkataa bira dhaabbatta maaliif jechuun nama nuti siirii irraa itti goone maa siirii irraa hiita jechuudhaaf nayyatanii anammallee jechuun rakkataa nama Oromoo nama jechuun isin siirii itti gootan dirqama bira dhaabbee irraa hiikuu fi isin kanaa jechuun isin daayyaa galchuun kiyya takka isin dhabamsiisuun kiyya hin oolamu ammallee isin jalaan dhaabbu jeetiin jira garuu silaa waan irraa dhaabbatanii irra bareedaadha. Inshallah jechuun asumaanuu gaa jechuun nuti gammanne gammachuu teessaniif as baane daawwattoota keenya jechuun gaa jechuun akka gammadaa maaliif gaa yeroo jechuun akkama dheeyinee jechuun gaa xiqqoo waan nu dhukkubuuf waan uleen diinaa jechuun qaceelatti gaa nu rokottee jechuun jirtuuf isin gaa akka nu gartanii gammaddan jechuuf as baane malee waan biraatii miti du'aayis nu godhaadha egaa dhukkubni qaama keessaa kanaas jechuun gaa daddarbaa rabbii nu haa godhu inshallah jechuun lubbuu teenyaan baane akka nu gartanii jechuun du'aay nu godhanii fi ilmaan keenyaa fi obboleeyyan keenyaa fi haadhotiin teenyaa fi abbootiin keenya
akka du'aa inni godhaniif jechuun gaa as baanee du'aa inni godha. Hedduu tokko jechuun hadiira kanaa himatti waasaappiif waan adda addaa irratti jechuun himuudhaan waatsaappiidhaan jechuun saalaan jechuun isatti dhoofitanii illee gaa deebisaa isiniin deebifne telefoonii na harkan jiru gaa'ee ammallee na bira dhufne xiqqoo boodamoo inni dhufa irraa fuune jechuun egaa isinii deebifne jechuun warri gartee waatsaappiin nu dhuftanis warri messenjaraan dhuftanis warri gartee telefoona aatiin dhuftanis isiniif deebifna. Egaa balloon isinii fayyee jira. Balloon duraas nama Oromoo bira dhaabbachuuf nama Oromootti dirmachuuf rakkataaf dirmachuudhaaf jechuun qabamee hidhamee ammoo san keessaa illee ba'ee warreen jechuun na gargaartanis warreen na bira dhaabbatanis warreen du'aa naa gootanis warreen na bira dhaabbatanis hedduu takka galatoomaa balloon arra na bira dhaabbanne jee namni Oromoo na bira dhaabbanne jee jechuun isin bira dhaabbachuu hin dhiisu. Rakkataa bira dhaabbachuu hin dhiisu. Kadhibame bira dhaabbachuu hin dhiisu. Warreen gartee siirii itti godhan bira dhaabbatee irraa hiikuu hin dhiisu. Warreen na bira dhaabbatanis kana bira dhaabbatanis galatoomaan isin jaa. Warreen na bira dhaabbatanis ani balloon isin biraan dhaabba. Maaliif jechuun galatoomaa jechuun akkallee garuu namni nama bira dhaabbatu namni namaa dhaabbatu abbaan Oromoo tokko akka xiyyaa kanatti jechuun namni gaa nama bira dhaabbatu akka ani namaa dhaabbu kanatti namni dhaabbatan jee osoo yaadin ani jechuun wanni godhuuf ajirii takka rabbi irraa argachuudhaaf nama rakkataa bira dhaabbachuun nama Oromoo bira dhaabbachuun nama dhibamee bira dhaabbachuun nama jechuun siiritti godhan bira dhaabbadhee irraa hiikuun nama gartee warra siirii galu kana hunda dhaqee hidhuudhaan takka dhaqee tumuudhaan rabbi irraa hin argadhe jechuufin ajiriifin deema malee isin faraqaa naa galchitanii takka isinii godhe naa godha jechuudhaaf sanii deemutti hin jiru. Egaa isin hundinuu jechuun warreen jechuun gammaddanis warreen jechuun balloon maa baatanii rifattanis illeen isinillee galatoomaa warreen balloon maa baatanii jechuun gammaddanillee anillee gammadee isinillee baganaa gammaddanii Oromootiyya daawwattoota kiyya baga gammaddanii isinin jaa. Garuu nuti nama Oromoo bira dhaabbachuu hin dhiifnu nama keenya bira dhaabbachuu hin dhiifnu abadan wannummaan takka illee jechuun hidhaaf jechuun duutillee irraa nu murtu yoo duune qofa irraa muramna malee yoo hidhamnes hidhaarraa ni baana. Hidhaan qoraasuma dhiiraati kun rakkoon qabu inshaallah jechuun asumaanuu jechuun turtii gaarii isin jannaati. Mee baaba daawwattoota maal jetta? Babaan keenya bada hedduu takkaan gammadee baay'ee takkaan gammadee egaa babaan keenya gabbee ammoo nama sirii rabbi jazaa haa kabaluu fi ammoo egaa sheertartiib sheetaan Tiitichesan rabbi jazaa haa kabaluun jaan hedduu takkaan gammadee egaa babaan keenya bada saniif du'aa nu godhaa akka babaan keenya naaf fayyadin jaa. Haakama nan geessitu ture? Hin geessaa. Haakama nan geessee jechuun na wallaan ta'u? Ni wallaan. Jechuun maaliif jechuun ani ilma ofsiif yaasminiin qabaami? Uummata Oromoo kana hedduu takka qabnaami. Namni asirraa illee jechuun abbaa keenya jee hedduu takka jechuun naafoo jechuun galatoomaa obboleeyyan keetiin siin jaa. Mee maal jettaa warra jechuun abbaan keenya baabaan rabbi haa hafuu rabbi jechuun gaachirraa illee hidhaa seenirraa illee rabbi rakkataa baasu jee du'aa naa godhuuf mee maal jettaan obboleeyyan kee kanaan ilmaan kiyya kanaan galatoomaa jetti kun waanaanii. Egaa intalti jechuun gaariin kabajamtuun galatoomaa jetti isinillee hedduu takka nu galatoomaadhaan isiniin jaa asumaanuu jechuun turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe godhu hin dagatinaa asirratti tuqaa. Waan diimtu san tuqaadha. Akkasitti amma waanaan jechuun subscribe like share godhu hin dagatinaatti subscribe san tuqaa bakka diimtu sanii bakka taan sanis tuqaa sun bareedaadha. Asumaanuu baay'ee.